Yeroo maqaan kee baay'isooyi guyyuma saddeetti waan akkasii kan torban tokko guyyuma saddeetti waan akkasii yaala asitti wanti namatti hin tolle wayii akka inni maatii kee attaak godhuuf waan seexanni qindeessee qindoomina sana Waaqayyoo nan dhaanaan jedha. Ameen. Mana maatii kee kana mee ilaali jechuudha. Mana maatii kee kana wanti akka tujji wayii fi lafiti manaan jiru toora wayii karaan achi darbu jiru. Jiru akkas karaatti garagalee ijaarame. Miti akka uffaa boqqolloo wanta kana kanaa gara kana jira. Gara kana jira. Mana maatii kee dunkaanni gaddaan dhaabatu naan jira Waaqayyo. Ameen. Ameen Yesuus. Abbusee beektaa? Abbusee nabbaa godha. Alamuu beektaa? Alamu. Abbusee lamu. Abbusee lamu. Akaakayyuu keetii isaan miti akaakayyuu keetii obbalamuun maajaasaa kuutaa fi mana moorra basii laba raba ishama harka keessa mirgaan fudhaa Waaqayyo xoofocha akka naan jedhe akka ta'u naan jedhe galgala kanaa kaasee een jettu ela akkasitti. Baay'ee yennaa mana keessa kan akkas linnu xarapheezaa dheeraa inkoo qabu heetu jira. Sirriit. Eelaa meechata mana keessa kana gaafa littu akkas bal'ata gara gadhibbaan akkas bal'ata. Sirriit. Kilaasii keessa. Gaafa akkas littu xarapheezaan kun mukarraa hojjetamee qalabiin diimaan dibamaadha itti kattee teessaa dheeraa. Sirriit. Sirriit. Akkas gara kana taa'ee jira. Xarapheezaa sadii xarapheezaan akkasii taa'ee jiru. Sirriit. Sirrii miti? Mazuulatii koomfiraadiyamoosiyama. Waaqayyo akkanaa jiraa jira. Manichatti gaddaa folitti yaa'u osoo hin taane baga gammaddee walitti yaa'u jira. Ameen. Ameen Yesuus. Wanti argee mirga maasii koopiraatiyaa boosiyama. Waaqayyo akka jedhe eera. Isa mee eenyattu Waaqayyo akka jedhe. Isa borga nama silaa Mordokaayiif yaadametu amaaniin argateedha. Eraame eera bareechaati. Isa kan Mordokaayi jedhameetu muramee lafataa hafuurri qulqulluu waaqarraa gidduu galee. Mordokaayi kakuu baateedha, sagalee baateedha, baateedha, dibata baateedha, ayyaana baateedha, inni iddoo jallaaddu ere gooftaan. Lafa olotaani ani iddoo qooda koo dabarsee Waaqayyo waan biraa kenneera. Waaqayyo jarjarsu guddaan awwaala nama awwaalu dhattu. Ameen. Nama awwaalu dhattu. Ameen. Isa ganaa ta'uuf jedhu anarra muree miila jalaa ol fadheera. Ameen. Isarra ta'uuf jedhu miila jala ol fadhee har'a xumureera. Ameen. Seexanni washibshibee guddaa qiribiree guddaa achi qopheessa isarraa dhume hin beeku. Ameen. Ol fuudha harka kee mirgaa. Barana Waaqayyo si wajjin dhaabbatee diina keeratti diraamaa haa hojjetu. Nageenya ni. Barana hafuurri qulqulluun si wajjin dhaabbatee diina keeratti diraamaa haa hojjetu. Drama haa hojjetu. Ameen. Olnaa fuudha argaa kee mirga drama haa hojjetu hin jedhu. Ameen. Namantu? Waan isaan beeku Waaqayyo akkanaa jiraara kan nama baay'ee dhimma isaanii xumuramaa harka isaanii irratti. Ameen. Bakka nagaan nageetti si xumura beete. Wayii jalatti dabartee akka dhingata wanti si milkeessee. Ameen. Nagaan nageessii ta'eera maqaa Yesuus.